Miliyoona agar lama sadii illee yoo ta'e. Miliyoona sadii oon qabaate noo hiyyeessi. Yoon qabaate immoo fuudha dhiisaati mana gala rafa. Yoo fuuna jettan kaffala. Maqaan kiyya Bashannantuu jedhama. Bashannantuu waggaa meeqa fa'aa firmaataa harta Ispaanaa irratti? Waggaa dheeraa. Waggaa dheeraa miti lakkoofsaan qabuumi. Si beeka yeroo maraas si arga waan ta'eef. Mee hawaasa Oromoo community diasporaa jechuudha. Akkuma waliigalaatti baay'inaan wanni isaan qaban wanni mana isaanii hunda jiru. Wanni mana isaanii hunda jiru moo? Baay'inaan argamuu kan danda'u. I think alaabaa Oromooti. Alaabaa Oromoo kan biraa. Alaabaa Oromoo, sirba afaan Oromoo fi meeshaa aadaa Oromoo. Meeshaa aadaa Oromoo. Barbarreellee shiroollee achuma jechuuf hin dhabamu. Barbaree fi shiroollee. Yootaa Kamriyoo. Yootaa Kamriin gaafiin qaabatu. Anuu hin oofa. Makiinaa bineensi yoo ta'e Daawud Mokonninuu. Isa tokkos godhate. Gabaraa waa'ee gabbaraa maal yaaddaati? Gabbarri akka nafne jedhaan immoo. Galii gatiin isaa qaala'uutti homaa antinin jettu ati? Gatiin madaalawaa yoo ta'e akka humna abbaatiin abbaan yoo danda'e akka humnaatiin osoo deemanii natti tola. Malee hafuun qabu jetta? Hafuun qabu. Dhiironni baay'een gabbarri nurraa hafu jechaadha. Gabbarri yoo hafe hin ta'u. Gaafa mallaqa kash goote si dhukkuba. Minimaamii dhiirri tokko hagam baasuu qaba jettee yaadda gabbaraaf qofa? Doolaara immoo birriidhaan. Doolaaraa fi birriin illee gara kaayi. Warra biyyaa jiranii? 20,000. Warra biyya jiranii? Ameerikaa. Doolaara 20,000? Gabbaraaf? Gabbaraaf. Hin xiqqaataa gabbuuseeti minimamiidha. Warri biyya jiranoo? Warri biyya jiran immoo gaafatamu. Ka daaspooraa ka akkan ol ka'e yaaddee ka biyya. Meeqa ta'uu qaba? Miliyoona agar lama sadii illee yoo ta'e. Miliyoona sadii oon qabaate noo hiyyeessi. Yoon qabaate immoo fuudha dhiisaati mana gala rafa. Yoo fuuna jettan kaffala. Si komatu dhiisee? Akomatan jettee? Akomatan malee dubartiin qaalii. Maaliif jedhu? Amma dhiirri makiinaa akka reefiti yoo taasan faa bituuf birrii guddaa baasi. Mana bituuf birrii baasi. Kunniin ilmoo siin dahu dubartiin immoo mi'a faaya mana keessaatti ilmoo san caalu siideetti waan dhufee waan deemu birrii osoo hin taane jechuudha. So isiin nama waan sii fiddu itti xiqqaataa yoo dhugaa dubbatuuf investii ofirra godhaa. Dhiironni maal komatu beektaa? Duraan abbootiin keenya kan isaan gabbaranii fudhanii fi shamarran qulqullummaadhaan heerumuu warri ammaa garuu waan akkasiisan badaa hin qaban waan ta'eef dubrummaa jechuudha. Kanaaf jimjannee isaaniitti gabbaruu hin dandeenyu ta'a. Komiin isaanii kana guddaan. Haatee durbaa jennaan durkaa jedhan. Barris akkuma jijjiiramu namnis jijjiirama. Addunyaan addunyaa birooti amma. Addunyaa sana osoo hin taane nama namummaa isaatiif dubrummaa isaatiif osoo hin taane dubrummaa qabaattee yoo tasiin dhageenye mataan gurra hin geenne ofiin hin beenne yoo taate bu'aa hin qabu. Garuu namummaa qabaattee onnee qulqulluu yoo qabaatte maa ilmaan 3-4 illee walirratti hin qabaatini. Namummaa isiitu keessa isiitu laallama bultii tana hin feeti tasgabbooftuudha obsiti bultiin hedduu akka amma jedhan kanaa miti hedduu jabaata obsa gaafata jaalalaa fi kabajaa gaafata kana godhuu dandeetti osoo jedhanii ilaalanii irra bareeda yoo san yoo birriitti baaste illee garaa siin nyaatu jechuudha waan dhama qaba nama dhaba qabu ta'uu qaba. Barumsa gaariidha. I hope waan baay'ee irraa barattanii argitan jedhee yaada bashannantuurra. Baay'ee galata. Maqaa keenya sinsen? Maqaan kiyya Eyman Kaatsittiin beekama. Sooshaal miidiyaa hundarra Eyman Kaatsi jedheen beekama. Namni hedduun akkasuma beekama. Eyman maal hojjetaati? Baarbariidha. Dalagaan kiyya rifeensa sirreessaa. Eessa sirreessa? As Minisootaa keessatti Eyman Barber Shop yeroo dhiyootti banee Minneapolis irratti qaba. So dalagaan kiyya beekamaan baarbaruma. Sooshaal miidiyaa irrattis baarbarumaan na beekan. fayyadamuun fakkeenyaaf barbaade Minnesotaa keessatti barbaade cimaadha baay'isawee fayyadamas jedha. Amen. Soba guddaa sobime.
Soba guddaa hin fuudhu akkanumatti hin jira. Kuni maa ta'uu danda'a? Waan ta'uu dandeenye. Okay, waan ta'uu hin dandeenye. An badii balleessee beekuu hin balleessullee. Aara lama soba guddaa yaa. Soba guddaa ma yaa. Dilaa hin beeku. Akkunillee namaa waan barbaadu. Okay, Ayman. Nyaanni aadaa Oromoo ati yeroo hundaa nyaatu dandeenya. Marqaa. Marqaa baay'ee jaalatta? Marqaa baay'ee jaalatta. Marqaa dammaanis ta'ee Naannoo naannoo Harargeetti dabalatee guddadhee soo Harargeerraa dhufee gaawwaan haati keenya gisee hunda akka onnaatti mul'attu marqaa baay'ee filannoo sadii osoo sii kennin biyya takka addunyaa kanatti biyya akka addunyaa kanaatti jiru Oke, filannoo sadii sii kenna. Foon harree nyaatu, foon saree nyaatu fi harmee kee kaballaan ta'u. Harmee kiyyamaan ta'u hunduu haaraani yaa dinyaa dhuga. Tokko filatu dirqama, tokko filatu. Okay, harree gaafa takka Itoophiyaa ni jawaatanii nyaata buutu deemu jaanii kan harmee kiyya qabadu qabalaan ta'u harree nyaatu. Boodanii nyaatu jechuudha. Harmee kiyya qabadu. Baay'ee bashannantu seenaa gaafa lammaffaa dhufe oomishni sadii osoo sii kennin foon saree nyaatu, foon harree nyaatu, harmee kee kaballaan ta'u. Foon harree nyaatu. Foon harree nyaatu si wayyaa? Ada dia kabalan dah kata I'm so sorry. Anak kee sana osoo abbaa manaa kee buusne. Abba mana dia mo? Abba mana dia mo? Abba mana kabajada? Doni sare chumona dele nama di balik ko. Sajalala tere sosawde kawale galgala sosaw. Malee abbaa manaa ta'e soke, right? Kabajada abba mana garuu kaafanaatitti I think because ayo akkuma ni shan nama godhuu fedhisan andaan deenjiraa. Sena yeroo ni kafa ramadan sana Osmanaan bara kana yeroo ni kafa fadhi Osman beeta jechuudha sirriitti Iddoon jalqaba ta'ee gaarii salphaa tokko si gaafa osoo gurguramta ta'e gatiin kee beekata. Eso es nada que problema ya. Okay, beekata gatiin kee Mileno la kenna. Maali mileno kenna. Na kalo yo. gurguramta Dolar. kennaatu gaabii kan biraa oomishni sadii si ilaalu jechuudha. Foon harree nyaata, foon saree nyaata, haadha manaa kee kaballaa Narukuda. Ada mana kau dah rukuda ya. Dolar. foon harree nyaatu rasa si wayyaa Rukuda. otoo harmee kee ta'e Harrinya. foon harree nyaatu si wayyaa.
dalatti falmataati. Magaalaa Reeda biyya dhalattee jechuudha. Akka isa dhalatte. Ani Keeniyaatti dhaladhe. Cimichaa biyya alaati. Isin lamaan gaaffii isin gaafadha. Jecha kana jedhu jecha amma isin jedhu kana si'a sadiirra deemtee jirti. Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 sanyii. Maal guuta kana Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 sanyii. sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 sanyii. Si'a sadii jetta daftee. Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 shanyiif. Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 shanyiif. Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 shanyiif. Am I wrong? Sanyii. 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 Okay. Eze gara keetti dhufeera. Ati jedhi meessa kan. Irra naa deebi'uu qabda kan dhaqu. Yaa sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5 sanyii. Sanyii qumbii 10 shanyaadhee 5. Qoyanii qumbii 10 shanyaadhee 5. Yaa balmataa sitti mo'ate sitti dhiyaate. Hibbo. Bakka. Haadha keessaa baatee haadha itti. Kibriita. Kibrita, yeah man. Hell yeah. Sporting fayyada, sporting nagaya, sporting guddina, sporting jalala, sporting. Takalama sadi Afrika radera mila muri. Takalama sadi Afrika mara. Injana mee maqaa keessan irraan timaa. Nu gaafachuu qabna. Yaasin. Ana guutamaa naan jedhan. Guutamaa yeroo meeqaffaaf kabajamaa Osmaanaan bara kan. Ani hin beeku. Hin beektanii? Hin beeku. Waggaa hin beeku. Namni beeku jiraas keessa. 30. 30ffaaf kabajamaadha bara kan. Bunni maaliif dhugama akka naannoo keessaniitti? Naannoo keenyatti sooshaali wal geenee waliin yeroo waliin dabarsuuf ollaa waliin Okay. itti waliin mukuu ba'uuf. Dhukkubaaf. Waan biraa maaliif dhugama jedhama bunni yeroo buna ganama ka'ee dhuga namni buna miti. Naannoo wal diduu danda'a. Yeah. Naannoo itti guddadhe naannoo Arsiititti Okay. buna waaqallee kadhachuuf dhaabatan. Okay. Buna waaqa jabaa jedhannee waa kadhannaa jedhanii waygaaniit manguddoon dhufanii buna jabaa balaa nurraa dhaabachuu nagaan nu oolchuu nagaan nu bulchuu wanni badaan dhufeeru achi nurraa dhaabachuu jedhanii waa kadhatanii waaqaa fa'a ittiin kadhatan. Okay. Buna yoo dhugan hirriibni nama hin qabu kan jedha akkam dhuga? No buna hirriibni nama dhuguu hin danda'a. Dhugaadha wannis. Warri qara buna hin dhunne ammoo warri qara dhugaa guddatamoo utuu dhugullee hin rafu. Otoo dhugullee hin rafu. So like more yeroo baay'ee dhuganii yoo turanii rakkoon qabu jechuudha. An fakkeenyaaf amma yoo dhuge gaafa shiiftii geeffatanii kaayikanii kana hojjedha. Okay. Buna yoo hin qabanne hin mugaani. Bunniin hirriba na dhuguu hin danda'a kaafiin waan qabuuf. Oh, okay. Sunoo maal jettan? Anillee isuma deeggara. Akkuma qara jedhe sooshaaliif dhugameetiin jedha. Okay. Namni qara dhugee hin beekne yoo dhugeetiin jedhe xiqqoo isii takikardiyaa jedhanii afaanii. Palpitation onnee isaa akka malee dhoofti. Yaa takikardiyaa onnee isaa hin dhayeetiin jedha. Okay. Kanaaf xiqqoo isii namni gariin wanna hin jedhu. Anillee baay'ee hin dhuguuyyuu yoo duri ammaa miti duranillee halkan hospitaala keessa innaa buleetiin jedhu hin dhugeetiin jedha akka hirribni hin qabneef dhuga malee suusiif hin dhugu. Akkuma isaan jedhaaranillee yoo namni gariin halkan midnaayititti illee dhugee qayyama sani rafee jedha. Akkuma abbaan uf barsiifate jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomaa. Hayyee deebinee jirra. Maqaan keen Hayaat. Maqaan kee hoo? Beetii. Beetii. Eessarraayi? Minnesota dhammoo gara birootti? Minnesota or here? Oh, Minnesota.
What about you? Minnesota. Okay, so the question is, if you could have one food and one food only for the whole entire week, what food would it be? I would say chachapsa. Okay, how about you? Tips. Tips? Yeah. Ooh, you like me? That's good. Okay, the second question is shiro or kitfo? Kitfo. Shiro or kitfo? Shiro. Shiro? Yeah. Why shiro? I feel like kitfo is like too much. I feel like I'd get tired of it Yeah. too fast, you know? So shiro. How about you? Why kitfo? I mean, why tips? Why tips? Yeah, or kitfo. You said kitfo, right? Yeah. Kitfo. Okay, why kitfo? I feel like it goes good with salata. Okay. If you guys don't mind me asking, were you guys born here or out of America? Here. I was born here. Okay. So, what part of Oromia do you guys know, like, your parents are from? Adama. Shaw. Shawa? Okay. Arsi. Ooh, what part of Arsi? Asasa. Asasa? Yeah. Okay, that's good. And then the next question would be, so it's either slap your mom, eat a donkey's meat, or dog's meat. Which one would you do? Okay, so if you slap your mom, like how hard? Slap your mom like really hard. I think I gotta do that one. You gonna slap your mom? I think so. Dog's meat? And then I would go to the hospital. Okay, now if you guys get married, you guys are not married yet, right? When you guys get married and it's your husband, what would you do? Would you slap your husband or eat the dog and the donkey's meat? We could both eat the dog meat. There's no both. You're by yourself on this. What? Slap the husband. No? She loves her husband. She's gonna love her husband, future husband. Slap my husband. Yeah. Okay. Eating dog meat or donkey meat? Yeah. Yeah, I gotta go. Okay. What's your favorite Oromo music? Duffy Ascot. Do you know that song? Defi Escoto. Yeah. Defi Escoto by Jumbo Jambo Jote. Jote. Yeah. Okay. How about you? Ooh, hold on. There's a lot. There's a lot. Wait. Let me think. I guess now we can say like Abdi Nurisa. Abdi Nurisa. Which one? Ayala too. Again, Ayala too. Sad story, but still I like it. That's good. That's good. Ayyeme maqaa keessarraa kan eenyu jedhamti? Raamiin Anjaan. Ha? Raamiin Anjaan. Raami, atu eenyu jedhamti? Leelloo. Leelloo? Leelloo, okay, maqaa bareedaa qabdan isin lamaanuu. Gaaffii tokko sin gaafadha. Otoo nyaata aadaa Oromoo tokko torbee tokkoof nyaadhu sin jedhani maal nyaata? Hulbataa. Ha? Hulbataa. Atoo? Hulbata. Hulbata. Hulbanni maal irraa hojjetama? Flaxseed. Ha? Rubbish. Abishii irraa hojjetama? Kana nyaattaa? Torbee guutuu nyaatuu dandeessaa? Torbeen guutuu nyaachuu danda'a. Ani nyaadhee iyyuu hin beeku guyyaa tokko yoo gadha. Yaa nyaata Harargeeti. Nyaata Harargeetti? Naannoo Harargeetti nyaatama? Biddeenaa fi foon akkuma waxiidha. Okay. Dinnichaa qabaa. Hojjetuu beektaa Fataffattee nyaata. Sirriitti. Yaa ni beekna. Yaa si finnu? Shaballee gurguran. Shaballeetti? Shaballeetti gurguran. Teessa gaafa. Hulbata jetteeni? Hulbata. Yaa. Maybe daawwattoonni keenya beekuu danda'anii ani garuu hin beeku. Gaaffii biraa sin gaafadha. Ayyee. Osoo opshinii sadii sii kennani. Okay. Tokko foon saree nyaatta. Ayyee. Lammaffaa foon harree nyaatta. Ayyee. Sadaffaa ummii ta'e kaballaan dhoofta. Hi. I'm a vegetarian. You have to choose one. Foon saree. Harree? I think so. Sareen. Saree wayyamoo harree? Harreen guddaadha. Foon guddaa. Better option. Harree filatta? Atummoo saree filatta? Sareen filadha. Osoo bakka ummii sana abbaa manaa kee buusnee hoo? Ni qabala.
Fair game, akka sitti fair game. Tiga mal sabba mana kira kau kau. Okay. Mee ati waa'ee gabbaraa maal jettu? Gabbara fufuu qaba moo itti fufuu qaba? No, itti fufuu qaba. Itti fufuu qaba jetta? Maximum dhiirri tokko hagam gabbaree fuudhuu qaba jettee yaadda biyya kanatti? Biyya kanatti moo? $50,000. $50,000? Yeah. Wow. Atoo? I mean, yeah, minimum 25. 25? So minimum 50,000. Minimum 50,000. So dhiirri 50,000 gadi qabu fuudhuu qabu Payment jettee plan. yaadda? Lucky payment plan. Ganaan keenya haa fuudhee. 25 yoo qabaanne ganaan keenya. Ganaan keenya jechuudha. Okay. Mammaaksa itti guutan. Baddu malee. Saree jankuulani. Beeyti malee dhahaa. Saree jankuulani. Baddi malee. Saree jankuulan yookiin saree jandiqan jedhama. Different dialect. Naannoon adda addaatti gaa? Waan garaagaraa jedhama. Jankuulan illee rakkoo qabu. Hayyee baay'ee galatooma. Eenyu wajjin jirra? Biniyaam Raabaa. Biniyaam Raabaa. Maqaa bareedaa qabda. Galatoom. Bini maal hojjetaa sitti? Amma kanaan hojjechaa jiru Fast Pay'dha. Okay. Fast Pay jechuun pilaatfoormii namni maallaqa gara biyyaatti itti ergu jechuudha. Oh, okay. Amma wanta baay'ee salphaa jireenya namoota baay'ee kan salphisaa jiru. Yoo istoorii dhattee hiriira galtee taayimii kee ooftee gaasii kee balleessitee maallaqa erguun qabdu manuma keerraa lafni jirtu kaawwachi keerraa maallaqa gara biyyaatti erguu ni dandeessa. Sharafiin isaas baay'ee gaariidha. Exchange rate isaa baay'ee gaariidha. So namoonni daawunloodii godhatanii salphaamatti maallaqa erguu danda'u jechuudha. Fara isaanii fi maatii isaanii. Anayyuu baay'ee na salphiste beektaa deemeen erga waan ta'eef kana dura every month kana booda daawunloodii godheen ittiin erga dhugaa. Bini waan tokko si gaafadha. Otoo shamarri tokko gaaffii jaalalaa siif dhiyeessite. How do you feel? How do I feel? Akka aadaa keenyatti dhiiratu shamara gaafata. Ana shamara dhiira Oh, gaafata. yoo isheen na gaafatte anaaf. Yes, jaaladheera itti yoo si gaafatte maas dhagaama. I feel good, man. Waan aadaa keenyatti hin jiru ta'a malee garuu amma wanti hundumtuu numa ta'a. So maaf hin ta'u. Rakkoon qawwee. Waggaa baay'ee gaafate dhiirri amma ammaa gaafachuu jalqaba rakkina qabu. Si deessitee beekti? Shamarri. Egaa amma gaaffii kana Rakkoo qaba. ta'uu danda'a. Gurraachi qumbii guutee. Gurraachi qumbii guutee. Uummata gurraacha Ameerikaa keessa jiru. Baay'ee ati rukkuchiisuu barbaadde moo? Miti hin arganne yaali kan biraa. Rifeensa. Rifeensa miti. Gurraacha dhaayinaa garuu qumbiin guunnee gara nyaataa. Gara nyaataa. Waan dheedhiitti nyaatamu naannoo akaawii fa'aa wajjin nyaatamu. Sitti meedha? Nuugii. Yaa nuugii. Mammaaksatti gootu. Wallaalaan bishaan keessa dhaabatee. Saamunaa naa kennaa jira. Saamunaa maalitti godha saamunaa miti? Yaali kabiraa. Wallaalaan bishaan keessa dhaabatee. Bishaan keessa dhaabatee. Bishaan dheebota. Yaa bishaan dheebota. Good job. Ispoortii guddina, ispoortii jaalala, ispoortii. Siin jenna maqaa kee. Maqaan kiyya Firoomsaa Adam jedhama Kanaadaa irraa. Kanaadaa irraa dhuftee? Yaa. Firoomsaan yeroo meeqaffaa firmataa jirti? Barri kun bara lammaffaa kiyya bara dheengaddaan deemee ture. Okay. Bara yeroo lammaffaa kiyyaa. Firoomsaan Kanaadaa guddatteeti? No. Guddama ta'e dhufe. Okay. Yaa amma jiraataa achiidha. Mee waa'ee gabbaraa maal yaadda? Namaa wanna dhabsiisuu yadda ammoo. Waa'ee gabbaraa osoo hafee jedhaa garuu, you know, I think namoonni na yaada kiyyatti hirmaanne waan jiraniif gabbarri haafuu jenna.
Hafu jittan. Hafu yaa. Barri hafu bi? Yaa. Atoo inni maqaan kee? Joshua naan jedhama. Joshua? Joshua isarraa dhufteeti? Calgary irraa. Calgary wajjin dhuftan? Okay. Alright. Mee waa'ee gabbaraa maal yaadaati? Dhugaa dubbachuuf gabbaraa maal akka ta'e naan galle. Gabbara beektu gabbara iyyuu? Gabbara jechuun nama gabbaruu jechuu keeti? No, gabbara gaafa fuudhu namni dhiirri tokko gaafa fuudhu maatii shamaraaf gabbara gabbaree fuudhu. Beektaa naa galee amma. Inni maal jettu ammaa yaadda waa'ee isaa? Waa'ee isaa ani akka aadaa keenya waan ta'eef itti hafuufun jedha. Itti hafuufu jetta? Itti hafuufun jedha. Tola argachuurra waa tokko kennuufii qaba jechuudha. Dhiirichi agarsiisuu qaba. Jaalala inni qabu kennaa kenneefi agarsiisuu qaba. Aadaan keenya itti fufuu qaban jedha. Maal jetta ree waan inni jedhaa? Maal jedhe qilleensdha waan jiru baay'ee dhagaamaan ture. Itti fufuu qabaa jedheen. Aadaa waan ta'eef. Aadaadha garuu beektee egaa namoonni tokko wanti san hin dandani beektee humna isaaniitti ol waan ta'eef yeroo ammaa kanatti keessattuu naannoo Arsiidhaa wanti gaafatamaa jiru baay'ee olaanaa waan ta'eef. Baay'ee olaanaadha yaa. Haaluma san ilaalchiseetiin haalli yeroollee beektee egaa biyyi keenya ikoonomiis gadi jira waan ta'eef namoonni baay'een hin danda'an waan ta'eef egaa beektee wanti sun osoo hafe bareeda jedha. Egaa yaada kan keettidha faallaa wali ta'e. Alright, okay. Hibboo salphaa si gaafadha. Tole. Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Abjuu. Abjuu, yeah boy. Ati yaada jette? Yaadni illee ta'a actually garuu abjuudha. Hibboo. Hibib. Abbaan bokkuu mammaratee rafee. Abbaan bokkuu mammaratee rafee. Raacha? Boqqollaa. Boqqollaa. Hibboo. Hibib. Guyyaa bakka feete oolte halkan hantaatti cufatti. Gaaddidduu. Nope. Aduu. Nope. Ilatti yaadu guyyaa bakka feete oolti halkan hantaatti cufatti. Waan cufattu wayii qabdi. Isoo kannaan qoran. Qoradha. Ala gala moo mana gala? Mana gala. Dhiiga. Hin dhiiga garuu ofiiksisanii ma fiiga. Ija? Yes, ija. Oh my God, bro. Waan ulfaatee fi Okay. Hibboo. Hibib. Qamadii gaara jalaa bokkaan hin tuqu. Rifeensi bobaa jalaadha? No. Qamadii gaara jalaa bokkaan hin tuqu. No. Funyaan? Miti. Okay, so kadang qoradha. Qorad. Dhiiga. Yoo fiigan hin fiigaa. Ala gala moo mana gala? Ala gala baay'inaan. Qamadii? Miti. Gaafir deebi. Hibboon na deebi. Elaa hibbichi gaara jalaa bokkaan hin tuqu. Na ulfaatee beektee kaagala. Qamadii. Okay, yaaltaati. Mana? Mana miti. Qorqorroo. Qorqorroo miti. Qorqorroo maan tuqa bokkaan. Korniisa. Miti. Bakka lafa naa kenni wallaalte. Egaa eessoon si kenna Oromiyaa man si kenna kaa'e. Fudhadhu. Oromiyaa. Naa baratta. Dammaan si qabe naa baratin. Oh my God, dammaan na qabe. Deebiinsaa mucha sa'a. Yep. Mucha sa'a. Dhugal. Sinjanusi. Usmaan naan jedhan. Usmaan. Usmaan yeroo meeqaffaaf hirmaataa jirta? Usmaan ammoo. Yeah. Bara kuma 17 dhufe. Okay. Sanin asii guyyaa mataa baruma takaa
Baruma takka? Yeah, so you do the math. So it's been, so I've been very consistent. Almost 8 years now. Alright, Osman. Canada irraa dhufteetillee? Canada. Okay. Good luck sinin jenna tiimii keessanii fi maqaa bareedaa shamaraa tokko natti himime Oromoo. Maqaa bareedaa sirriitti hin bareeda jettu. Beeftu is nice. Beeftu? Beeftu. Reetii godhe beeftuu mee tokko kudhanii. Tokko kudhanii? Yeah, reetii godhe. 8. 8? 8, 7. Okay, beeftuun 8 7 ta'ennaan teenii kan ta'u eenyuun hire? Teenii kan ta'u? Think about it. Okay. So you're putting me in a tough spot. Lie, I can't think of a name that I can think of. 10, I can't think of one. Kenna? Kenna? You say Kenna? Oh, Hinari. Hinari is a good name. Hinari? Yeah, Hinari, that's a 10 for me. Wow, Hinari. Maal jechuun? Hinari, it's like a flower. Hinari. You listen to Umar Sulaiman?